kuma dhibba sadi jala jira. Baatii takka keessatti ji'a lamaa sadi keessatti sadarkaa kana guddachuu isaa kana hinaafan. Nu bira taree jira. Nu warra duraan hordoftoota kuma dhibba tokko wayi qabu dhibba lama qabu nu caale mucaan kun nu caalee argame hinaafaadha kun. Tapha daqiiqaa walakkaa gaditti intaloon qabxiin isii gaaras saqalameera argaa jiran. Silaa namni kamuu giiftara wal tabsiisaa turtan. Nam tokkochi duraan dhibba lamafaa kenna yoo kanaaltan taate Tooppiwaaniin dhibba lamafaa 190 kun dhugaa lafa jirudha. Garuu Tooppiwaanii abbaa abdii yoo seentanii ilaaltan baay'ee si gaddisiisa. Namni guddaan ifaajee abbaa abdii irratti qabe nama 2-3 akkasi. Sunuyyuu rakkoo baay'ee jira. Abbaa abdii irratti hinaafa jira. Waanyootu jira. Kanaaf abbaa abdii ati feemasiidha har'as taanaan. Rabbii ossi fuudhee nam tokko gasi deebisuu hin danda'u. Tapha injifatamte kana ammoo ittiin gaddin. Ittiin gaddin. Warri akkasitti leencatti haasaa turanillee warri injifachiisanillee nama 31,000 si jala taa'u. Nama 5,000tu injifate bar 5,000. Isin abbaa abdii jala nama 1,000 meeqa jira beektanii? Nama 31,000. Mucayyoo jala meeqa jira? Nama 5,000 bicha. 5,000 nama 31,000 taaptaabii bichaadhaan abbaa abdiin injifachiiftan ture. Taaptaabiyyuu godhuufi diddan. Waan biraa dhiisaa jira. Injifachiisuun haa ta'u taaptaabii hin gooneef waan biraa dhiistaa. Baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif akka abbaa abdii qofarra nafxanyaan caffartu maaliif ayyamtan? Ani sirba caalaa bultumee itti banatanii sirba qabsaa'otaa itti banatanii irraa dhiichisaniif qophaa'ee taa'aa jira. Isin garuu mataa isaa gadi cabsuudhaaf jecha har'a abbaa abdii Amaaratu irraa dhiichisaa jira. Sirba Gondaree itti banatanii irraa dhiichisaa jiran. Baay'ee nama gaddisiisa. Gaafa keessanii sirba caalaa bultumee isin irratti hidhanii sirba caalaa bultumeetiin isin irraa caffaru sanumaaf isa hinaaftani. Abbaa abdii yoo injifannoo kanaan gale gootummaa isaa kanaa uummanni irraa sirba irraa dhiichisu irratti sirbu kanaafuu abbaa abdii irratti sirbamuun qabu mooyatamuu qabettanii walii galtan. Akka guruppiidhaan ijaaramtanii jirtan. Kuni guruppiidha malee waan biraatii miti. Walii galtanii walitti dawwaltanii keessaa wal dubbistanii warri giiftii kennitan hundi keessan shira xaxxan abbaa abdii irratti. Kun rabbiif nama biratti illee haraam. Torbe batana keessa nama meeqatti taphate? Hunda isaatu leenci addaan hin citu. Abbaa abdiitti leenca meeqa kennitan? Qurxummii meeqa kennitan? Qurxummii jedha. TikTokii meeqa kennitaniif waan takka. Namni guddaa yoo abbaa abdiitii waa kenne leenca 2 kenna. Gizee kaan leenca 9 leenca 10 nama tokko kennaa turtanii bar. Leenca 11 nama tokko kennaa turtanii bar. Har'a abbaa abdii hinaaffaan abbaa abdii irratti isin dalaydan eenyu birattuu isin milkeessu. Uummanni Oromoo wal holuun akka jiru laala. Jarri kun guruppiin ijaaramanii jiran. Guruppiidhaan wal tabsiisu. Guruppii keessan keessa soo galchitanii tasna jedhana abbaa abdii. Sadarkaa kanatti itti ashoofuu akka inni mooyatamu godhuu dhiistanii guruppii keessan keessa galchitanii abboon nuti guruppiidhaan deemna guruppii keenya keessa galii. Yoo akkas taate malee si tabsiisuu hin dandeenyu. Si injifachiisuu hin dandeenyu soo jettaniin baay'ee namatti tola. Garuu isin kanan goone beeka. Shira irratti xaxxan jechuudha. Oromoon geemii taphatee yeroo jalqabaatiif abbaan abdii tashannafee bar. Yeroo jalqabaatiif sanuyyuu nama 31,000 taaptaabii bichaa yoo gootan bariin injifata ture. Taaptaabii bichaa akkatti silkii qubaayyoo akkana goggootan 31,000 bar. Nama 31,000 abbaa abdii 5,000 injifata. Baxaame yaasaasinaan. Baay'ee itti gaddaan hinaaffaa caalu kuni dhugaa isinitti himaa. Abbaan abdii jaalattanii jibbitanii mas'uula keessanii feemasii isan geettan perfektiidha. Parsantii 100 isattu isin caala hunda keessanuyyuu. Feemasiidha abbaan abdii jaalattee jibbite. Ati gadi waanyiteef gadi hin deebu abbaan abdii. Mallaqni abbaa abdiitii maaliif hin kennamne? Kan nama kaanii leenca 10 kennitan abbaa abdiitii maaltu isin dhoorge? Kan nama kaanii tiktokii 10 kennitan abbaa abdii maaltu isin dhoorge? Gaafuma abbaan abdii taphatu birriin garaa isin nyaatte. Gaafuma abbaan abdii taphatu birriin isin mul'atte. Hinaaffaa. Mucaa kana rabbi toon isa fuudhee gad deebisuu hin dandeessan. Dhugaa isinitti himna. Ganaa foloon isaa miliyoona 1 seena. Folooma isaa hinaaftan. Feemasummaa isaa hinaaftan. Miliyoona 1 foloon abbaa abdii. Jaalattanii jibbitanii. Osoo baatii 2 guutiin 300 seenaa arabal. Baatii 5 guunne abbaan abdii akka tiktokii dhufu. Jaalattee jibbitee dhugaa hin jiru kana. Hinaaffaa akkana argeen beekwan. Nama kaanii gaafa kaan nam tokkochi 200 kenna. Oromoo waan kana laali. Gizee namni biraa taphatu namni tokkochi 200 kennaaf. Kanarraan itti wal ijaaranii guruppiidhaan akkasitti marti isaa waan qabu kun matoora kun leenca. Abbaa abdii garuu
hin tabsiifne dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Sunuyyuu wanti inni argate taaptaabiidha jedhan. Taaptaabii sanuu namni naamusaan godheef hin jiru. Namni seeraan taaptaabii silkii isaa irra akkanas seeraan godheef hin jiru. Hedduu itti gadde hedduu itti gadde. Garuu isin isaamilee cabsuudhaaf kana gootan hin beekna bara hojii keessan. Abbaa abdii hamilee cabsitanii miidiyaa irraa galchuu jabaadhu hojjedhu kana caalatti abbaa abdii. Ani waan na gaddisiise maali beekta abbaa abdii? Waan an si azzaneef maali beekta? Ani akkuma argitu tiktokii kanarratti nama tabsiisu hin beekta maayikii qofaaf sagantaa beeksisaallee hojjedhe maayikii ooroo jechuudha. Isin ijoollee shamaraati hamilee isiitiif jecha beeksisa hojjedhee mucayyoo san baay'ee jaaladha sababa qabsoo irraa kaka'e. Osoo akka nama giiftaraa tokko ta'e waan qabu sirra fixadha dhugaa rabbii dubbachuudha. Garuu isaan beekaniitiin si holan sitti hinaafanii feemasummaa kee kana gasi garagalchanii si kuffisuudhaaf hamilee si cabsuudhaaf sirratti hojjetan hundumti isaaniitu jechuudha. Warrummaa waasii kennellee shira qabu. Leenca takkatti kaleessallee sii kennaa tura dhimi abbaa abdii. Gizee ati akkanaan ijoollee wajjin taphattu gizee ati dubartii dabbaa dubartii ilaaltuyyuu leenca sii kennaa turani. Guyyatti leenca tokkuma argatta. Sanuma sii kenna. Akka tapha beellamaatiin namni si tabsiise hin jiru. Kana of amansiisuu qaba Oromoon hundi. Taphni abbaa abdii tabsiisan akka tapha beellamaatii miti. Namoonni yeroo kaan leenca kennitanii farreessa dheetan. Tapha beellamaa irratti leenca wayita kaanuu leenca kennitaniif maaf hin kenninaa farra leenca. Isin zaranyaadha dhugaa Oromoodha jettanii zaranyaa wal ijaartanii guruppiidhaan shira irratti hattan. Gaafa kaan nam tokkochi leenca 300 argata. Leencuma 20 kennitaniif osoo jettanii abbaan abdiin injifata ture bara. Leenca 20 leenca 10 hin kennineef isin abbaa abdiitii guyyaa kaleessa. Tapha beellamaa maal taphatere? Waan kaleessa argate san nama 31,000 san keessatti sunuu parsantiin guddaan taaptaabiidha. Namni kun yeroo tapha taphatu leenca 20 leenca 100 leenca 120 130 yoo xiqqaate leenca 50 leenca 25 argata. Abbaan abdii leenca 10 hin argatu. Yoo argate jedhee aanu dubbatu laalaa turre bar tapha sana. Abbaan abdii abbaa taphaatiimi yoo leenca 10 argadhe jedhee haa dubbatu. Birriin gizee isaa magaraa isin nyaatte. Zaranyochi yeroo abbaa abdii taphatu maa garaa isin nyaatte birri. Gizee kaan leenci isinitti nafu. Tapha geemiin taphane tan wal tabsiifne tan nama kamuu tabsiisaa jirtani. Gizee isaa maa garaa isin nyaatte zaran nyaadhan. Abbaa abdii hinaaftanii hinaafuu baattanii isin caalee argame ammallee isin caala. Uummanni Oromoo garuu barumsa fuddaa fudhateera tapha abbaa abdiirra. Shirri akka jiru hubatee jira uummanni Oromoo. Hawaasni bal'aan Oromoo shira jara kana hubattanii jirta warra shira xatu. Maqaa namaa dha'uun hin barbaachisu. Isinii galte kanaaf abbaa abdii abbaan fedhe yoo si hinaafe homaa miti waa maraa agartee jirta. Jabaadhu hojjedhu. Jabaadhu hojjedhu. Itti fufi takkatti hin dhagahin. Beekaa mucaa jedhamu san galateeffadhaa Oromoon hundi ilma dhugaa qulqulluu. Beekaa. Beekaan beekaadha. Maqama sirrii baafatte obboleessa kiyya galatoo. Hamma tokko tattaafattee turteeti. Ansi malee nama tokkoof galata hin galchu tapha kaleessaa irratti. Beekaa qofa. Maqaan kee sirriidha. Beekaa maqama sirrii baafatte. Beekaan akkana. Abbaa abdii irratti akka goondareen sirbitu gootanii harrisi. Sirba Amaariffaa irratti hidhanii irraa dhiichisaa hidhanii. Hamilee cabsitan isin qafee masoonni kennu. Taphan taphatin maan jedhinaani. Sin tabsiifnu maan jedhinaani. Maan jedhinaani beellama qabate taphataara. Maaf akka nama kaan bira dhaabattanii hin injifachiisina. Baay'ee isinitti gaddineerra. Baay'ee isinitti gaddinee jirra. Kanaaf jecha abbaan abdii hinaaftanii hinaafuu baattanii miidiyaa kanarraa balleessuu hin dandeettan. Feemasummaa isaallee hojjetee argate mallaqaan hin bitanne hojiidhaan fide feemasii taata abbaa abdii hojii keetii deebi'i wanni takkattiin an sii gadde abbaa abdii dhagahi waan takkatti sii gadde jira. Uffata aadaa Oromoo uffattee akka nama uummanni si bira dhaabatu akka waan namni tapha kana si injifachiisuu bareeddee dhufuu san qofa itti gaddean. Osoo ashangulliitii ta'e kaleessaa san kaattee tapha kee taphatte perfect akka namni sin tabsiifne hin beekaa. Jarri kun zaranyaadhaan beekaa. Shiraa wal bira dhaabbatuun beekan. Hin kijiban hundi isaanii. Hattuudha hundi isaanii. Gatii kanaaf jecha ati osoo uffata Oromoo san uffattee babbareechifachuu baattee ashangulliitii ta'e duraanii san kaattee habiibii ofirraa tapha kee taphattee abbaa waa sit darbe nagaatti injifatamtee dhiiste har'a kun uffata akkasii uffattee ati babbareeddee dhufte san hamilee si cabsuu barbaadde jarri. Feemasoonni kenna jechuudha.
warri zaranyinatiidhaan feemasii ta'e warri namni nu malee hin jiru jiru namni nu caalee maa argama warri jiru isin caala abbaan abdii jaalattanii jibbitanii isinii olitti feemasiidha abbaan abdii kallattii kamiinuu isa madaaluu hin dandeessan kara kamiinuyyuu jechuudha shira xaxuu yoo ta'e malee wanni isin beeytan maaltu shiruma bakka shira xaxxanii eenyutu injifatame tapha gammaa taphatame keessatti nama takkacha naa fidaame nama 31,000 hin teettanii ilaaltanii mo'atamaa mucaan haraama wallahi haraama guddaa kanaaf obboleessa kiyyaa mileen sin cabin si hinaafanii beekumsa keessitti hinaafanii feemasummaa keessitti hinaafan beekamtii guddaa argatte ati intarnaashinaaliidha abbaa abdii dhugaa siif hima intarnaashinaal jara kanatti gad deebitee ofiin hin madaalin isaan amilee si cabsuudhaaf akka ati tashannaftu si godhan kaleessa daqiiqaa walakkaa nafte taphni dhumuudhaaf laala oromoo namnummaan abbaa abdii baraaruudhaaf akka inni injifatuuf jecha leenca lama gadhiisee hin jiru namnummaan qurxummii gadhiisaniif qurxummii mucattii miliyoona 2 seente jarri qurxummii abbaa abdiitii kenniti qurxummiidhaan akkamitti injifata abbaan abdii eenyu qurxummii kennitanii injifachiiftan isa dhumaa irratti nama kamiifuyyuu leenca gadhiiftanii nama kamiifuyyuu tiktookii gadhiiftanii maali hinaaffaana kana ga'e mucaa kana tapha isaa beellama isaa maan haysiisina kanaaf abbaa abdii ansii hima dhageeffadhu ati intarnaashinaaliidha abbaa abdii itti naa hima abbaan abdii intarnaashinaaliidha adii fi gurraacha bulee diimaa kasin beeyne hin jiru kanaafii sitti hinaafan kanaaf gasi deebisuudhaaf tapha kaleessaa akka ati mo'atamtu si godhan osoo giiftii gahaa keessaa qaban osoo silkii isaanii keessa giiftiin guutee leenci 10 ol jiru tokkoffaadhaati akka afrikaatitti uyyuu feemasii tokkoffaadha rikaardii qabda feemasii tokkoffaa gaanfa afrikaati ati eenyuunuu sin madaalu liqimsii fudhadhu abbaa abdii jara kanaaf bakka hin kennin istaayilii kee ka ittiin taphachaa jirtuun itti fufi hin gaddin sitti hin dhagayamin beestee feemasii lakkoofsa jalqabaati ati nama baatii 2 keessatti hordoftoota 300,000 horate si qofa baatii 2 keessatti kanaaf gadduun sitti hin dhagayamin hin gaddin xiqqoolle yeroo gabaabduu keessatti miliyoona seentaati hordoftoota miliyoona horatta feemasiidhaati si galte feemasii gaanfa afrikaa taatee deemta bar kanaafi babbareechifattee uffata aadaa oromoo uffattee akka waan jarri kunii zaranyinnatiin isaanii ati qulqulluudha garaan kee miskiina kiyya dhugaa rabbii baay'ee sii gaddiya ati garaan kee qulqulluudha oromoo tiyya abdaddee dhufe jettee uffata kee tolfattee mataa kee babbareechifattee tsadaa jettee dhufte isiin garuu si gante gadheen si ganti bar akkana bar dhiirri dhiira jedhee isin amanee dhufe mucaan isin amanee oromoon na hinjifachiisaa warroonni ummata kaan akkasitti tabsiisanii nama kaan hinjifachiisan na hinjifachiistan jedhee boonee diratii dhaatee dhufe salphistan isin hin salphistanii waan biraatii miti garuu hamileen isaa cabuu hin qabu ummanni oromoo abbaa abdii sappoortii godhuu qabdan shira guddaa irratti dalagan shira hammana hin jedhamu seenaan isin gaafata yes baay'ee itti gaddine wallaahi kanaaf jecha waan biraan hinaafan jarri jaran yoo ijoolleen fotoo abbaa abdii uf bira keettee irraa dhiichifte yoo fotoo abbaa abdii namni sirba caalaa bultumee sirba qabsaa'ota oromoo irratti hidhee ittiin bashannane saduma hinaafanii bar saduma hinaafanii injifachiisanii bakka gammaddan guyyaa takkaafillee taatu homaan ta'u garuu inni feemasiidha feemas jabaadhu obboleessu ummanni ummata waan biraa dhiise istaayilii keessan si hinaafuudha leenca sii kennanii si injifachiisuun haa ta'u achi ilaalanii si hinaafan si ajjeesuudhaaf yaalaa turan si saamsisaa turan jabaattee jennaani malee akka ati guutumatti miidiyaa irraa baddu shira sirra xaxaa turan hin milkoofne malee isa dhumaa saniin si dadhabnaan tapha beellamaa keetirratti akka ati tashannaftu si godhan jechuudha si bira dhaabanna siin jedhanii goondareen akkasirraa dhiichiftu godhan homaayyuu miti kanaafi ati feemasiidha abbaa abdii eenyuyyuu olitti feemasiidha eenyuyyuu olitti beekamaadha eenyuyyuu olitti rikaardii qabda faranji si beeka arabatu si beeka afrikatu si beeka bakka hin kennin warra hinaaffaa kanniiniif akka kottee keessaa kana bakka hin kennin tapha kee taphadhu eenyuyyuu namanii siin jedha eenyuyyuu garaa kee ittiin himatin
hinaaffaa guddaa jira, shira guddaa jira. Shira sirratti dalagame kana seenaadhaaf ol kennee jira. Haga har'aatitti Oromoon taphatee takkaa tashannafee hin beeku. Badiyyuu yoo mucaan kun qabaate tapha san tapsiiftanii hinjifachiiftanii waan akkanarraa of eegi jedheeni namni nama gorsa malee tapha beellamaa qabdanii fi geessitanii tashannafeera. Rakkoon qabu. Isin warra geemii taphatutu kana maraa dalagee taarika keessatti yeroo jalqabaatiif Oromoon injifatame beeka. Abbaa isirratti hojjette gadhee. Wallahi isirratti hojjette. Akka ati itti uf amantee dhufte san laalimee. Akka itti nufitti amanee dhufe agartanii. Wallahi gammachuu guddaa qaba mucaa yeroo tapha dhufu. Oromoon tiyya homatti akka nan gantuu na injifachiifti jedhee tirati isaa dhiibee akka ta'aa ture bar. Shakkii takkallee hin qabuun injifanne jedhee bar. Maal injifachiisinaa jechuma isaa saniif. Shakkii takka hin qabu Oromoo tiyyan injifanne jedhee bar. Inni injifannan sodaatinaa isin hin jee. Isin abdatee akkas jedhe wayi ofii giiftii ofii kenna. Isin garuu shira itti xaxxanka warra shira xaxoo obbodiyoo obbodiyoodha isin bar. Obbodiyoo tiktokii. Obbodiyoo tiktokii isin. Huma fedha yoo isin abdatan shira xaxuun keessan hin hafu. Shira xaxuun keessan hin hafu. Argaa jirtanii obbodiyoo osoo nuti qabsaa'ota keenya isin amanne jabaadhaa jennuun madda walaabuu nu jalaa gurguraa jirti Booranatti. Isinillee warri tiktokii akkasuma jechuudha. Haga fedha yoo isin amananii ofitti isin kennan shira xaxuun keessan hin hafu. Gatii kanaaf jecha itti dhagayamuu hin qabu, gadduu hin qabu. Abbaa Abdii ati feemasii keessaayyuu feemasii gaanfa Afrikaati. Feemasii keessaayyuu feemasii addunyaati. Akkasitti ufamanii istaayilii keetii tapha kee ofirraa taphadhu. Okey obboleessa kiyya kanaan gara kaanitti wanti biraa wanni jechuu barbaachisullee hin jiru. Garuu Oromoon hundi kana beekuu qabdan. Shira guddatu Abbaa Abdii irratti dalage. Shira kana uummanni Oromoo argee jira.